Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Dambalaatti mariin labsiiwwan gubaa qaamolee hawaasa garaagaraa hirmaachisee gaggeeffame. Kaayyoon marii kanaa labsii muummeen ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmed guyyaa hidha guddicha Itoophiyaa eebbisiisan dabarsan irratti akkamiin uummata waliin hojiitti jijjiiruun akka danda'amu mari'achuuf ta'u hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Dambalaa obbo Yimanuu Tashoomaa himan. Kaayyoon waltajjii kanaa inni guddaa fi inni ijooni akkuma beekamu muummeen ministeeraa keenya gaafa hidha haaromsaa eebbisiisan murteewwan gurguddoo labsii gurguddoo gubarraa dabarsanii jedhanii labsiiwwan gurguddoo darban torban kana akkamitti lafa buusuu dandeenya kan jedhu san marii uummata wajjin gaggeessuudhaaf. Injifannoon waggoota torban darban keessatti galma'an guddaa waan ta'aniif kana caalaatti uummanni mootummaa cina ta'uun waan jajjabeeffamuu qabu jajjabeessaa kan furmaata barbaaduuf waliin ta'uun furmaata laachaa deemuuf mariin furmaata ta'uus kaasan. Ciminaa fi milkaa'ina qabnu kan keessatti laallu kan waloo kan godhan akkasuma immoo hanqina jirus barree hanqina kanarratti immoo yerootti aanu keessatti irratti karoorfannee fuulduraaf akka hojjechuu dandeenyuuf uummanni kun mootummaa cina akkuma kanaan dura dhaabbachaa ture borus itti aanes nu cinaa akka dhaabbatu waamicha koo dabarsaa. Itti gaafatamaan waajjira paartii badhaadhinaa kutaa magaalichaa obbo Fayyisaa Lammii sirna kana ceesisuu keessatti gaheen hawaasaa olaanaa ta'uu himan. Misooma koriidarii marsaa duraan wal qabatee magaalaa keenya keessatti hojjetame uummanni kutaa magaalaa Dambalaa gahee isaa qooda leencaa qabaachuusaa yeroo hojjennutti agarree jirra jechaadha. Uummanni keenya rakkoo jiru hiikaa hoggansa isaa waliin ta'uudhaan hojiin nageenya akka mirkanaa'u gochuu keessatti magaalaa keenya keessatti uummanni keenya nagaan bahee akka galu gochuu keessatti qaamolee nageenyaa wajjin hojii babal'aan hojjetamuusaa ifatti ka'ee jira jechaadha. Kanaaf qoodni keessan guddaa waan ta'eef nurraa fagaatinaa kan jedhu kaasuu barbaada inni. Hawaasni kutaa magaalichaa marii kana irratti argamanis yaada kennaniin paartiin badhaadhinaa hanqinoota jiran maqsuun ciminoota ammoo jajjabeessuuf hawaasa waliin marii taasisuu isaa galateeffachuun labsiiwwan gadi bu'an mootummaa faana ta'uun hojiitti jijjiiruuf kan hojjetan ta'uu dubbatan. Biyyi teenya biyyi Itoophiyaa akkuma seenaa kanaan dura barannetti mootummaa biyya birmadummaa ofii mataa ofiitiin uummanni ishii kan mirkaneeffatedha. Addunyaa irratti seenaa guddaadha. Kabajamuun jaalatamuuf mootummaan jijjiiramaa erga dhufe hojiiwwan gurguddoo hojjetan. Sirnoota dabran keessa mootummoota dabran keessa hin dubbatanii piroojeektiin adda addaa dhagaa bu'uuraatiin kaa'ama. Piroojeektiin adda addaa hin raawwatamu hin xumuramu bara dheeraa kan lakkoofsisu amma immoo paartiin keenya mootummaan keenya imalli inni qabatee deemu hin dubbatu dubbannaan kan raawwatu dhagaa bu'uuraa lafa keenyan bakkaan kan baasu kan hin sobne malaammaltummaa hattooma kan balaleeffatu. Hojii gaggeessituun waajjira mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa adde Kadijaa Jamaal marii kana irratti argamuun kallattii fuula duraa ka'aniin hojii misooma magaalaan qulqullinaa fi magariisuu akkasumas qonna magaalaa irratti hunduu hojjechuu akka qabu himan. Mootummaan hojiiwwan gurguddoo bu'a qabeessa ta'an hojjechaa jiraachuu kaasanii hawaasni gahee isaanirraa eegamu bahachuu akka qaban dhaaman. Yaadama Piraayim Ministeeriin keenya haala qabatamaa siyaasa ayidooloojii biyya keenyatti shiifti yookiin immoo jijjiiruu dandeenya. Haala biyya keenyaaf ta'uu danda'u. Kan kaleessa bitannee nutti fe'amee ittiin ceessu osoo hin taane haala biyya keenyati, haala uummataa, haala teessumaa, haala sabaaf sablammiin keenya keessa jiru giddu galeeffannee qabeenya qabnu horata qabnu maalinni ayidooloojii kamtu nu baasa. Waa hir'isuu osoo hin ta'u waa dabaluu gaggaarii, isa badaa hir'isuu balleessuu, isa jal'ataa sirreessuu, kaan qajeelchuu. Kanaaf riiformiiwwan akka biyyaatti gaggeeffame ciccimaa gaggeessuudha.